addunyaatti yookaan immoo olloota shanan kan jedhaman akka amantaa ortodoksiitti kan akka Sooriyaa, Hindii, kan akka Gibsi, Itoophiyaa isaawwan kun biyyoota ollaa shanan jedhamaniitu waamamu amantaadhaan tokko. Kanaaf akka ilaalaa jirrutti garuu guyyaa boruu kana guyyaa addaa fi guyyaa seenaawwan lama itti hojjetamanidha. Egaa seenaawwan lamaan kun dinqii raajidhuma guddaadha. Akka ortodoksii tawaahidootti. Kanaaf ortodoksiinis eegumsa yookaan immoo tika ergamootatti kan amantuuf isa kanaafi. Wangeelli Maatiyoos immoo 18 irratti ani kunoo fuula Waaqayyoo fuuldura kan ijjatanii isaan kun ergamoota Waaqayyoo miti isaanis immoo namoota akka seera kootti deebi'an eeguudhaaf warreen ergaman miti jedhee Maatiyoos dubbate. Kanaaf isuma sababeeffachuudhaan garuu malaa'iktin ስለ እናንተ ያዛቸዋል እስመ መላእክቱ አዘዞሙ በእንትአከ ነው አለ ዳዊት መዝሙር 90 ቁጥር 11 ላይ ወይም ደግሞ አመቱ ከሰቲ ፋሩ ሰገልተም አመቱ ሰገልተም ተቆረጥ ኤርገሞታ ኢሳ ሲፍ ኒ አቡማ ጀዳ ኤርገሞታ ኢሳ ሲፍ ኢነቡማ ሲፍ kanjedhu kuni warra amantaa qabuudha laala isiniif hin jedhamu walitti namatuudha amantaan namaan beekamu waan ta'eef maal yaamane maal ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያሉ ሰዎች መላእክቶቹ ይጠብቃሉ ማለት ኤጋ ኤርገሞonni kun maali waan jedhu sana gabaabsinee waliin laalla biyya Kiliqiyaa jedhamtu tokkotu ture biyya Kiliqiyaa sana keessa dubartittii Afoomiyaa jedhamtuu fi abbaa warraa Astraaniqoos nama jedhamutu ture. Isaanis beenyaa qaban irraas warra harka qalleeyyotaaf kennaa mana Waaqayyoo kennaa kadhannaadhaa fi laguudhaan Waaqayyo gaafachaa cimanii kan jiraatan turanii jedhu. Eenyuun biyya Kiliqiyaa jedhamtu sana keessa dubartittii qulqulleettii taateef Afoomiyaa fi abbaa warraashii Astraaniqoos namni jedhan kun nama qajeeloo turanii jedha fuula Waaqayyoo fuulduratti. Isaanis garuu gaafa wal fuudhanii gaa'ila eebbifamaadhaan mana qulqullummaatti tokko ta'anii jiraachaa turanii jedha. Dhagahaa jirtu miti? Eeyyee nu barsiisa. Adaraa keessa adaraa afaan waan ta'uu barbaadudha. Isaan gaa'ila eebbifamaadhaan dubartittii Afoomiyaa fi Astraaniqoos kun gaa'ila eebbifamaadhaan wal fuudhanii jiraachuu eegalanii jedha ijoollee Waaqa. Biyya Kiliqiyaa kana keessatti ilaala. Nama qajeeloo turanii, nama mana qulqullummaatiif kennaa isaanii kennan turanii, nama akka seera Waaqayyootti deddeebi'an turanii, nama mana qulqullummaatiif aarsaa isaanii kennan turanii, kennaa turanii jedha. Dubartittii Afoomiyaa fi Astraaniqoos abbaa warraa ishee. Sana booda garuu abbaa warraa irraa du'ee jedha. Gaafa abbaa warraa irraa du'u garuu dubartittii Afoomiyaan akkuma qaleessa turte sanitti sooman sagadaan mana Waaqayyootti deddeebi'uudhaan kadhannaa taasisuudhaan jiraachaa turte. Hubadhaa. Akkasumatti itti fuuftee jedha. Baay'een isaanii garuu abbaa warraa jalaa ta'anii kan biyya rakkisan baay'ee isaanii. Garuu amantaa qabna jedhu afaanii. Yaa Phaawulos ittiin jedhee hubadhaa ijoollee Waaqaa warra Kiristoos qaban Phaawulos maal jedhe nuti warra
nuti የመረጥነው ለመኖር ነው እንጂ ለመሞት አይደለም አለ። nuti isa qabbilannee fi jireenya fi malee du'aa fi miti jedhe ijoollee waaqa. ለዛ ነው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊትም እግዚአብሔር መልካም ነው ነው አለ። የእግዚአብሔር መንገድ መልካም ነው። የእግዚአብሔር መንገዱ ላይ የሚመላለስ ሰው በመልካም ወጥቶ ይገባል እንጂ ማንም እንቅፋቱ አይመታም ማለት። ረኮን tokko sanargu warra maaltaan warra daandii ኢየሱስ ክርስቶስ irraan deddeebi'a. Dubartittiin kunis akkanattiin turte jedha. Dubartittii Afoomiyaa fi abbaa warraa ishee Ertiraaniqoos. Sana booda garuu abbaa warraa ishee irraa du'e jedha. Gaafa irraa du'u garuu dubartittiin kun akkuma kaleessa cimtetti jiraachaa turte. Gaafa inni umurii waaqayyo isaa eeyyame sana umuree biyya lafaarraa boqochisa. Afoomiyaanis qofaa ishiitti haftee jedha ijoolleen qabdu laala. Maatiin qaballachuu. Akkuma kaleessa turteetti abbaa warraa ishee faana turteetti hojii gaarii hojjechaa turte jedha. Kun isaanii kan kaleessa katamaan bahee katamaa bahuu jalqabu. Gaafa abbaa warraa isaanii irraa du'e kan kaleessa alan argin ala arguudhaa gagga'u, kan kaleessa magaalaan deemin magaalaa deemuudhaa gagga'u, kan kaleessa faashiniin uffate faashinii maal barbaada kun? Abbaa warraa biraa barbaada. Dubartiin akkas goote kan sagaagalteedhaa jedhama. Yoo seera waaqayyoon hin ta'in hubadhaa ijoollee waaqa. Garuu Afoomiyaan akkas hin turre jedha biyya Kiliiqiyaa kana keessatti. Sana booda garuu akkuma kaleessatti cimtee akkuma yeroo kaanitti hojii gaarii raawwachaa kan ishee harka tokkollee hin jiru jedha. Waan kaleessa hojjettu sana. Sana booda diina dhala namaa kan ta'e dubartittii kophaa ishee jiraattu, dubartittii abbaa warraa ishee irraa du'e kuni hojii ishiin hojjettutti inni naafe. Sana booda qorumsa adda addaan ishee qoruu eegalee guyyaa tokko garuu monoksee fakkaatee itti dhufee jedha. Eenyuun? Seexan. 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 Inni daabiloos Ergamoo monoksee fakkaatee. Sana booda garuu ergamtoota isaa warra dukkanaa ammoo monoksee fakkaatee dubartoota fakkaatee monoksee dubartootaa fakkaatee isheetti dhufee jedha. Balbala ishee dura dhaabbatee ishee waamsisee. Afoomiyaanis mana tolseentee suuraa ergamaa irraa kana booda maaloo yaa abbaa kootatii kadhannaanaaf godhaadha. Waan isaa fuuldura hiikkataati. Si'ilin Mikaayilaa koo mana jiraati. Kootatii kadhannaanaa godhaadhaa jettee na bulchaa. Kootatii. Sana booda garuu maaltooti Afoomiyaan kootatii naaf gaafa inni monoksee dubartii fakkaatee mul'atu kootaanaa kadhadhaadhaa jette. Kana booda diinni daabiloos sun maal jedheeni maali nuti ganama kadhanneerraa. Suuraan Mikaayilaa fuuldura dhaabbadhaatiin haa kadhadhaadhaa jette. Kadhannaa naaf godhaa ittiin jette ilaala. Nama waaqayyootti taate. Akka seera waaqayyootti dubartii deddeebitu waan taateef. Dubartii qajeeltuu, dubartii fuula waaqayyootti jaalatamtuu turte Afoomiyaa waan taateef ijoollee waaqa. Innarraa balballi beeta kiristaanii meeqa akka ta'een beeka nama dhuma taklilii wal fuudhaniiru. Gaafa sana hin naqaa akka narraa baatu akka imeluun diyaa darrage lamaalat isaan si qabaallu akka booda balballi beeta kiristaanii meeqa akka ta'een beekan. Garuu dubartittiin kun si'ilii ergamaa Mikaayilaa an baay'ee baranna gaarraas keessatti ilaala. Waa'ee si'ilii jira. Waa'een
dhiifamaa jira. Waa'een afoomiyaa jira. Sirriitti dubadha. Sana booda garuu siilii Mikaa'elaa manaan qaba. Kan abbaan warraa koo yeroo wajjin jirru fuuldura jennee waliin dhaabbannee jilbiiffannee kadhannu. Kottaa fuuldura jedhaadhaa kadhadhaadha jette. Arguuna laata nuti dhugaa waaqanitti. Nama dhuguma dhugaa waaqan isiniin jedha. Boru nama kana karoorfatee nama kana yaada isaa keessa godhatee jiru jira. Namni abbaa warraa baadha warraa ganama gargara wal caqacaqurran kan hafetti namni dhuguma si'ilii fuuldura jatee kadhannaa uddaasee raawwatu jira. Beyyaa Rabbi. Diiti tabarrakuu ሰዎች ናቸው እንደዛ የሚያደርጉት ሰዎች. warra akkas godhan garuu akkam warra eebbifamanii. Uddaasee latii galata maaramii kan latii warri waliin dhaqqabsiisan. Ilii isaanii fuuldura jatanii ijoollee waaqa. Diiti tabarrakuu ሰዎች ናቸው. warra eebbifamaa akkamiiti isaan garuu. Ilaa yaa ijoollee waaqaa nuti hamaallee taane nuti qajeelollee ta'uu dadhabnee yoo si'iiduma fuuldurarra ijjannee yoo akkasumatti illee hin jennee yaadni keenyallee yoo bade waaqayyo gaafa tokko yaada keenya nuun sassaaba dhugaa waaqan ittiin jedha waan tokko si hubachuu qabdu waaqa. Kiristoos malkaa bunoale waaqayyo gaariidhaa jedhedha su malkaa bunoale. መልካምነቱ ደግሞ የሱ ባህሪ የሆነ በፊቱ ከሱ ጋር ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነቱ ባህሩ ማለት ነው። ቀጀሉ ማንኩን ገራላፉ ማንኩን ዋቀ ዱጋታው ኩን ዋቀ ወረደ ጠቢ ቦልቀቡ ተውንኩኒ ዋቀ ዲፈማታውን ኩን ሆጁ መሳቢ ጀ amalu masakan tidak aja. Kayak Yesus Kristus gara, anda Yesus bayari malas. Manem kasu, lemana at dia mikir malas. Enyum tu isarra aku acukan indande amalaka. Ubanda. Ini me uso ya dan ile banne isa fundura jenne waaqayyoon kadhanne yaanni keenya illee obitinaa waaqayyo gaafa tokko yaada keessa. Jira amma namni akkas godhu dhugaa waaqa. Osoo barbaade waaqayyoon argataa. Kana booda garuu maaloo naa kadhadhaadhaa suuraa ergamaa Mikaa'elaa dura dhaabbadhaati kadhannaa naaf godhaa ittiin jette jedha. Seexanichi sunis akkas jedheeni nuti ganama kadhanneerraa. Hubadhaa hojii seexanaa immoo. Nuti ganama kadhanneerraa. Sanaaf gabaree በምን ይሞታል አሉ? በጋ ይሞታል። አቤት አቤት ሰነፍ ገበሬ ይሞታል አሉ። እኔ በጋ ይሞታል። ጎሽ ኩኑ ሰኔ ይሞታል አሉ። ሰኔ ይሞታል Tane silakan maal barsiisa. Isa jala ga'etti. Sana booda garuu nuti ganama kadhanneerraa garuu kadhannaa fi laguu akkasitti baay'isuun maaliif barbaachise yoo baay'ate miidhaa guddaa akkasirratti fidu beekuu qabdaa jedhe. Hubadhaa. Nuti ganama kadhannaa akkana baay'isuun maaliif si barbaachise? Miidhaa sirraa hangaa yoo baay'istee kadhatte maannoo calliyoo himumu oonyu isaan kadhatanii kamu kan du'an kan miidhaman barmoosichi Wayne Shed. Silent Barata.
barsiisa. Ibu kani responde apa? Why? Ifa mashi. Rakko barsiisa. Ini tidak gama. Yana barsiisa. Kun salitika. Tidak gama jelas ini. Barsiisa nega. Ifa mashi ya namna. Jadi kana mati ya udah. Nama dafi kai jedhani sanumaa fi natti fakkaate gaadhiifama dhugaa beekta kiristiyaanummarraayi nama biraami tajaajilli bakka lama ganama akkasumas immoo waan deemuu fi faaruun eebbisiin jiradhanii tokko immoo gaafa xumurre yaa'u gizee taabonni ba'ummoo tokko jedhanii kanaaf isanumaa fi waan biraa fi miti ishii kanaaf dhiifama guddaan isiniin jedhanna. Kanaaf egaa mootichis qiyaasu dhukkubsatee gara bahaa ilaalee kadhannaa godhee waaqayyoon umurii qaburratti waggaa 15 dabaleefii jedha. Kadhannaan amma kana godha. Kanaaf Yaaqoob 5 irrattis የጻድቅ ሰው ጸሎት እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ተብሎ ተጽፏል። በአዲስ ኪዳን ማለት ነው። ከእናን ቁልቁሉ ሆጂሲቲ ሁምና ጉዳ ቀብዲጀ ያዕቆብ ሸንራ ካታቲ ዱቢሳ ጆሌ ዋቃ ስለዚህ ሰይጣን ሞይ ኤቻ ዱፌ ጀራቱ ጀራኒ ነማ አማቶ ደንታኒ ወረዱ አደቀኒት ነመቸ ዱያ አማቶ Nada que Johnny. Malak. Nama tu nama orang dua ada kan ini bisa dua nama tu. Bogo badila. Sekarang dia tu mak kurang sisente. Jalan lo. Anda makarra mamale. Iyo itu talte si kecha buten jadi anu sila refund banda. Dura be. Enna Mal kau burung sak. Ini kale. Warra duara geeti dhaqaniiti nama ta'anii hin namatu. Namicha qodduu yaamatu baay'ee. Ejjetta eeguu beeta kiristiyaanatti eegu amma. Maali namichi kun duraanis akkasi hojii isaan tolu inni maalidha haa jedhu. Har'umallee kaleenca namichi kenaa gadi hin bahu kunaa wayii manuma keenya akkas jedha jedhanii amatu. Mee namatti maal jedhanii nama garrama. Hawaala dhaqan. Riifuun isaallee manaa gadi bahuu dhabee akkas ta'ee jedhu. Oduma isaan kana ta'anii haasa'anuu naannechanii fidan. Yaa waaqa. Kamiin danda'u kunoo dhufe. Argitani? Namicha dhufe. Achi ta'anii goosaan amiin danda'u. Dhufe lakki waan jedhu amiin danda'u. Naayis gadi hin bahu. Riifumti isaallee manaan bahu amiin danda'u dhufe. Mii namichi du'e amma maal ni beekaa? Maal isatu dhufe moo? Isatu of fidamoo? Ilaala namoonni tokko gaafa jinni daabiloos isaan irra qubate waan qabaataran waan godhan waan raawwatan hin beekan ijoollee waaqa. Sammuu isaanii taphaattare waan ta'eef akka sammuu keessaniin taphaattaramneef garuu kadhannaa waan hin argamne hin argama.
hubadhaa ijoollee waaqaa tokko humna ittiin arganna qormaata jalaa itti oolla waan hin argatin argan maalan isiniin jedhime kadhanna waaqaatiin arganna humna arganna qormaata jalaan baana waaqayyo isinii haa kennu isaawwan kana qaba qor dhalooti kadhannaa sana booda garuu lakki nuti nama kaawwanneera kadhanneera yoo maal beekan kadhannaa wadda nuti ganama kadhanneera kana booda maaf kadhannaa akkasitti baay'istaa miidhaa sirraan ga'aa kanaafuu ni miidhamtaa ittiin jedhe kana booda akkasittiin jedhe ijoollee waaqayyo hubadhaa sirriitti ilaalaa kana booda eerumi atumaa siin godhu maaliif waa kanaaf kadhannaan barbaachise maaf kophaa keessa jiraattaa jedheen guddaa akka kanaaf yoo fit booda nama ijoollee waaqa maal si jedha seetan diin gaafa si dhukkubsatta gaafa si qormaata keessa galta gaafa qormaanni gubbaadhaan sirratti gadaarrabame bakka akkas godhati ati beeta kiristaana bakka dhiisime mee amantaa jijjiirii ilaalime mee akkas godhime maal baa'uu du'an oolanii miti maammasaa akka yeroo watiin mi'e jechuudha dubartittii sun baalamoo haa ta'uu qabdi barachuu qabdi waa'ee baalamoo himannatii malee maal godha maammasaa mukti hin warraaqsa malee hubadhaa ijoollee waaqayyo maaf akkas gootattiin jedhe abbaan warraa kee edda du'ee booda dhirsa biraatti heerumuun cubbuu fakkaatee sitti mul'atee fakkeenyaaf Abrahaam, Daawit, Salamoon hin argitu isaan durba meeqa fuudhanii hin turre hubadhaa maaliif Daawit meeqa fakkeenyaaf dhugaa maaliif Daawit mee dubartoota waa kanaa fuudhe fakkeenya guyyaatti dubara 100 faana oolaa jedha Daawit maaliif mee sababni isaa sababni isaa yeroo isaa waaqayyo hin beeku waan ta'eef hara waaqayyo hin beekan dee nugus ikkono minonesh mootii dhaba meerra deebi'a barsiisa gaafii haamlee barsiisa waaqayyoon lappeedha waa innaa wanniif akkasumas eeyyaa waaqayyo himiti kun barsiisa na yaala barsiisa akka kiyyatti yeroo sana waan lubbusaatti of laalee bakkuma deemutti jechuudha dubartoota fuudha. Sorry, saya babal'isuu fi laata barsiisa. Lafa sa'aatii teenya rajjeessu nu haala kana barsiisa yaala. Seera waaqayyo waan inni dhaloota seera waaqayyo waan inni dhaloota baay'isuu fi laata barsiisa. Dhaloota baay'isuu seera waaqayyo. Amantaa darbii amma darbii deebi'amee na yaala irra deebi'amee seera waaqayyo inni waan ta'e barsiisa. Amantaa irratti amanamummaa waan hin qabneef barsiisa. Diiyaabiloos irra bulee akkas godhe barsiisa. Akka inni tokko akkas afuraan jalqabee fooniin xumura jechuudha barsiisa. ዳዊት ነመከደለና ልብ አምላክ ተብሎ ነው እኮ የተጠራ ለጴ ዋቀዮ ጀነሚ ባዘው ዳዊት እንዴ ምን ሆናችሁ ነው ዳዊት ሰይጣን ይስራሙላ ዳዊት በቃ ትክክለኛ ምንም ገሩ ኢላ ዋንተ ኮኒ ሞስኒ ከና አካሲኒ ገሩ ዳዊት ጀቹ ወዶ አመ ፈከኛ ዱበቲ ተቆፋና ኦሬ ጁ አሙምታና ኒሳ አገላ
أمة إلى أمولين إسحاق كربلاء جديد فتاة كاوتين دارا أفرت فيها موتي تأي الكاسر راكني نما كنادي دابي مالي في جارو كنا كسر هاوي ده برسيسة وانا برسيسة akka amantaa Filirraa baralla barsiisaan olee Laphee gaabbii waan qabuuf barsiisa. mungkin bisa amantoota biraatti yeroo tokko meeshaa yoo naa kennitan Barsiisa marraa dhageenya. baay'ee dubbadhu balatti baay'ee lafa guutaa waan jedheef Yesuus Kiristoos. Barsiisa akka yaaddi kootti inni waan hawwuuf fakkeenyaaf guyyaatti dubartii baay'ee wajjin sababni inni ooluuf erga takka waliin oolee ta'u gaabbii galeen booda kan biraattis turtee waan ishee bareeduuf ishee wajjin dogongoruu jira sababa kana. Barsiisaan immoo yoo akkan yaadatte birqesittee barsiisaa yeroo keenya nu deebisa. fayyadamna. Silazii fakkeenyaaf jedheen kaadiin daabiloos eenyu fakkeenya fudhateef Abrahaam, Daawit, Salamoo fakkeenya fudhateef. Itti dhufna isaan kanatti. In argitu isaan durba meeqa fuudhanii hin turree jedheen. Itti baluuti. Ittiin jedhe ijoollee Waaqayyoo. Kana booda gowwoomsuu barbaade waan isiin jette kana fakkaadhu. Waan asiin jedhee kana fakkaadhu jedheen. Dhirsa biraattis eerumii jedheen. Eenyudhaan? Dubartittii Afoomiyaadhaan. Biyya Kiliiqiyaa keessa dubartii jiraatu. Haadha warra Artanaaniqoos kan taatu sana booda akkanatti ijoollee Waaqaa hubadhaa. Oo abbaa askeemaakee kaannaan waqaalee isa eegguu hin waadachu. Bataam inni garmi qaasa hubadhaa. Yaa abbaa koo itti jedhu afaan Oromiffaatti gaafa isin deebi. Yaa abbaa koo uffannaa fi dhaabbiin kee dansa ture. Maaliin kee? Uffannaa fi dhaabbiin kee. Uffannaa fi dhaabbiin kee bareeda ture. dansa Yaa abbaa koo uffannaa fi dhaabbiin dansa bareedaa ture. Kan afaan kee keessaa ba'u garuu xuraadha. Kana booda garuu dubartii hubattuudha ijoollee Waaqaa. Dubartii waa'ee amantaa ishee dhaagan. Dubartii eenyummaa Waaqayyoo hubatte. Dubartii eenyummaa ergamootaa hubatte. Dubartii eenyummaa dubree maaramii hubatteedha dubartiin kun. Badha ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf oo abbaa askeemaakee sannaa yoo qaalika isaa hiikuu hin waa jechuudha. Arras meeqaa isaaniitu baree arras meeqaa isaaniitu naqalaa lafarraa argisa. Abeeti. Oduu akka uffataa ta'anii maal rakkoo qabaa? Dhugaa rabbiin.
deeman bakka namni isaanii allahu hin jiru guddaaseen isaan kana mazgaba tsalootii isaan baatanii deeman wajjin kufu maal kadhannaa namoota lamaanii keessa kan tokkoo dhaga'ee kan tokkoo dhiisee bara waaqay hindi no ale uko እግዚአብሔር እኔ ኤሳውን መረጥ ያዕቆብ መረጥ ኤሳው አላህ ታዲያ እኔ ኤሳውን አላህ ታዲያ በቃ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አላህ ይዘው ያዕቆብን ገሩ መረጥኩት ነው አለ ያዕቆብ Yaa'ikob jechuun koomee qaban maal jechuudha isin jedhu koomee qaban Esau wajjin hin gaafatan Esau obboleessa lakkuudha ergamuma dhufeetti karaa keessatti addunyaa lama jira addunyaa latti baruu wal lolaa jiru ana dura baa wal lolaa jiru yoo kana Esau dhufee kanas immoo icciitii isaa gisee biratti zarfe isaalee gisee biraan sirriitti sin barsiisa silkii keessan sirreessaa maaloo Katama kan jiru masaalanti. Sagalee biyyatti maakkana na jalaa gootu akkasuma natti dhageessisutti na fannoodaa malee na nama rara. Korkor na jalaa na jalaa gootu. Kanaafuu namoonni baay'een isaanii ijoollee waaqaa gaafa filatan yeroo baay'ee waan hin deddeebisee isinitti ilaa waan lama taphachuu qabdu waamamuu fi filatamuun garaagarummaa qaba. Obboleessi keenya kana gamaan saayilantii dha hin godhu. Itti dhaga'amaan jiru sagalee tokko taa'e akkan shokotiniitii dhaggeeffadhu silkiisa sagaleen hin jirtu. Amma akkuma jirtu kun. Akkuma ta'etti gooftolee koo irraa isa akkan baanetti dhugoo danda'amaa ta'e vooliyuumii isaarree gadi kan naqan. Nasanii gurra biraan ogaani yaa'u siistema baay'ee qaba silkii waan ta'eef siistema sanatti fayyadama. Sagaleen xiyyees korkor na jalaa hojjechuu baattee akkanatti illee achi asii riipiit gaafa natti godhe chiggir illee garuu akkatti dhaga'amu hundumattu. Inna ila wanni si hubachuu qabdan ijoollee waaqaa maxxaraatinna maamrat ይለያያል. waamamuu fi filatamuun garaagarummaa qaba. Walii galle mitiire? Osoo waa'ee filatamuu kaasaasin hin jenne waaqaas osoo qabu waan baay'ee kaas. Isa kana gisee biraa sirriitti bara. Maali waamamuun kuni filatamuun achirratti gaafa. Eenyumtuu dhufe beeta kiristiyaanii qaleessa abbaa ta'es bakka ta'e. Indee ani kafaruu faarfachaa ture. Addasaan ture.
suuraa ergamaa wajjin gaafa waxabajjii 12 kana dhufeen suuraa kana wajjiniin si balleessaa ittiin jedhe. Hubadha. Argitanii? Gaafa ani duumecha ta'eetu badite akka duumechaatti gaafa ishiin itti gadi ba'u sagalee ammaa jedheen isinitti fakkaate gaafa ishiin ergamaa Mikaa'el sigiilii isaa itti gadi baastee abbaan warraa koo osoon hin dura suuraa naa kenne kana koottaa laalamee jettee gaafa ishiin baastee itti agarsiistu achumaan duumecha ta'ee bukunii ta'ee badee gana booda waxabajjii 12 deebi'ee dhufeen sigiilii ati ittiin obboonsitu kanaa fi si balleessaa ittiin jedhu gana booda kadhannaa ishii itti fuuftee ijoollee waaqayyo. Kanaaf wangeela Maatiyoos irratti maal jedha ijoollee waaqaa 7 irratti kadhadhaa isiniif kennama barbaadaa ni argattu. Maal barbaadna kana caalu? Egaa amma kana akkas jedhame edda waaqayyoon biyya eegne eegdonni biyyaa akkasumaaf dhama'uu jedha. ከንቱ ልፋት የሚባለው ማለት ነው። ዝም ብሎ ይለፋሉ። እግዚአብሔር ሀገርን ካልጠበቀ ጠባቂዎቹ ዝም ብሎ ይለፋሉ አለ መጽሐፍ ቅዱስ። ዝም ብሎ ይለፋሉ። ወዳጆች ዋቃ ሰነቦ ነገሩ ዴቢኤስ ይብሎ ወጠበጂ ኩደለመ ጀዴ suuraa kana wajjin inan si balleessattiin jedhee kana booddee akka duumessaatti bittinnaa'ee ishee biraa badee akkuma dubbate 12 jechuunis guyyaa sanee 12 ergamaa isaa qulqulluun Mikaa'el fakkaachuudhaan mataa isaa of jijjiiree dhufee afoomiyaa sagannii fi kadhannaan kee kennaan kee dura waaqayyoo tolsiif baasufan dhufeera. Maalii kee kadhannaa kee sagada kee kanas waaqayyotu kennitu hundumaa orsii baasuu kaalluun kan ofiin namaatti argitanii waa'ee ofiisaa kan jedhu waa'ee nama sanaa beekee hubachaa jiru. Ana booda garuu wanti isa keessatti waan bareedaa Barsiisa sagaleen keessan waan nagaame. Barsiisaa biraa barsiisa sagaleen barsiisaa biraa lakki barsiisa biraa barsiisa dhufuu kitaaba firaa walitti kennaa kan jedhu. Deebi'ee amee katama baay'ee deebi'ee garuu ati eenyu jette
Ati maalidha? Ati eenyu? Ati eenyu jette? Ati eenyu Jettanii abbuma jette? abbuma argitanii. Ebeluun barsiisa. Abeet abeet. Ebeluun monoksee. Abeet abeet. Ebeluun sammuu namoonni daangoo gurraattii baatee kaasee. Akkatti beekana. Ati eenyudha argaa jirtu? Maannoo ante? Kan abjuun halkanitti dhufe godhee kan algaarraa fuudhee lafaa firiit godha abjuudhaan bakka argeen akkana ta'an jedhe. Isa. Kanaaf dubartittiin qabda waan taateef ogeettii waan taateef ati eenyu ittiin jedhu. Beekumsa kun waaqayyoodhaan keenyatti jedhanii qoratanii waa'ee amantaa qorachuu cubbuumi. Waa'ee waaqayyoo qoratanii beekuun cubbuumi. Waa'ee ergamootaa baratanii beekuun cubbuumi. Gaafatanii beekuun cubbuumi. Maannoo anta ba'uunas kan zaabee taggana wayi ati waaqayyoorraa dhuma ergamteeti. Kanatti jedhe abjuu si ergee. Abjuu kana dhugaa naa godhi kan abbaan ta'e naa arge kun mirfaanii kudhaan teessu. Nabiyyi nuu hin deessu. Ergaan waasin akka barbaade waasin irraa fuudhuudha. Ida abjuu si arge. Mana bakka shantaa. Maaliif namarra bulee maatii keessa irra bulee obboleewwan keessan irra bulee abbaa ta'e irra bulee hiriyaa keessan irra bulee nama isin baay'ee jaalattan irra bulee waan ta'e isin godhan akka kuffise. Maaliif maal jette siisterii kootu maalooyi baay'ee kaa'u jirti miidhagina ofii nama already obboleewwan shamarranii kun obboleewwan dhiira ta'anii hin jaalatu akkasuma